galateeffannaan arraba keenyarra hin jiru. Galateeffannaa jechuun maal jechuudha? Obboleessi kan kee goonii fi waasii godhe galatoomi jechuuni. Yogguun fi nama tokko karaa tokko osoo deemtuu karaa baddee karaan gaafattee karaa san sitti hime galatoomi jechuuni. Yoonii fi inni waan ati hin beekne sitti hime yaada ati hin beekne sitti hime galatoomi jechuuni. Nama walloltee ni beektaa? Nama walloltee ni beektaa? Nama walitti iyyitee ni beektaa? Yoo Ashamaa daawwattoota kiyya bakka jirtan marattuu nagayaa fi guddinaa fi rahmata rabbiitiin isiniif hawwagaa. Egaa akkuma beekamu yeroo hedduu sagantaa kanarraa wanni isin argattan waa hedduudha jeetiin yaada. Har'a maaliin isiniif dhufee seetan? Irra hedduun keessan gaafiilee adda addaa na gaafattan jechuun iccitiin milkiidhaa yookaan iccitiin guddinaa maalii jettanii na gaafattan. Har'aan tana iccitii guddinaa san keessaa kan jiru tan keessatti hoggaate qofti harka si qabdu hogguun fi ati karaan sitti dukkanaa ibsituun sitti himuudhaaf dhufe. So sagantaa tanaa gamaayitti hordofuu hin irraanfatiin egaa ana su'aa maal seetan namni kun guyyaa isaa keessatti rakkina hedduutu si qunnama jechuun bahaa bu'ii hedduutu si qunnama. Wallaala hedduutu si qunnama, burjaaja'iinsa hedduutu si qunnama, namaa walitti bu'uu si qunnama, ifiinillee walitti bu'uu si qunnama. So jiruun tuni mataa isitti battala lolaati. Battala lolaa kana keessatti garuu akka ati injifannoodhaan ooltu guyyaa kan kee bareechitee adeemsa kan kee bareechitee akka ati yeroo dandeettitti fayyadamtu wanti si godha. Iccitiin guddoon ani hojiirra oolchee argee yookaan immoo warreen karaa hedduudhaan jechuun kitaabota milkiidhaa hedduu yookaan seenaa milkiidhaa hedduu dubbatanii keessaa waan hin argee fi ifiifis hojiirra oolchee waan hin argee milkiin guddoon iccitiin guddoon maal akka taate hayyee nutti himii so'atteenyaa maaliif lubbuu nutti guraattaanaan jechuun isinii mala. Maaliifin xiqqashoo wanda isinii wajjin haasa'uu barbaade seetan ni beektan garuu hojiirra oolchinu ni beekna hundi keenya hoo iccitiin milkiidhaa guddoon ta duraa galateeffannaadha. Maal jechuu kan keetii jechuun keessan ni mala. Galateeffannaa gooniif hin jee waan rabbiin si kenneef fooyyii ati har'aan tana qabduuf nama wal barteef nama waan xiqqoo akkasii godheef nama karaa sitti agarsiiseef galateeffannaan amaleeffannaa hoggaati godhattee jiruun tanteetii fi guyyaan kan keetii fi adeemsi kan keetii fi daldalli kan keetii fi barnoonni kan kee milkiidhaan si irra hedduun hawaasaa yookaan hawaasa keenyaa yoon hin jee gaariidha. Galateeffannaan arraba keenyarra hin jiru. Galateeffannaa jechuun maal jechuudha? Obboleessi kan kee goonii fi waasii godhe galatoomi jechuuni. Yogguun fi nama tokko karaa tokko osoo deemtuu karaa baddee karaan gaafattee karaa san sitti hime galatoomi jechuuni. Yoonii fi inni waan ati hin beekne sitti hime yaada ati hin beekne sitti hime galatoomi jechuuni. Guyyaa guyyaadhaan jiruu tantee keessatti tan namaa waliin dabarsitu keessatti karaa adda addaatitti rakkina hedduu siif fuudhaaf namoota hedduutu yaala. Ati kafaltee fi ta'uu mala osoo hin kafaliniifis ta'uu mala. Galatoomiin arraata kan keetirra yoo jiraatu taate wal galateeffachuun arraba keenyarra yoo jiraatu taate jaalalaatu isin gidduu biqila. Wal kabajaatu isin gidduutti biqila. Jiruun tantee positive enerjiidhatu jiruu tantee guyyaa guyyaa waan ati dalaytu keessa si seena. Ati nama galateeffatu ati nama galata beeku taanan galata kan keessan rabbillee nitti si dhiida. Kaduraatii nama galateeffattee jechuudha. Halamadaati rabbii kan kee kasi uume haganama arraasiif bari'ee haguyyaa arraasiif dhihee kan osoo ati hin beekin si nyaachise ati osoo nifi hin qabne waa meeqa si oole waa meeqa si godhe. Obboleeyyan kiyya yoonii fi waan qabnu irratti xiyyeeffanne waan rabbi nuu ta'e irratti waan rabbi nuu godhe irratti haa xiyyeeffannu taate wantoonni nuti itti galateeffannu kumaatama. Guyyaa kana wanni nan ittiin galateeffadhu hedduudha. Maaliif jennaan fayyaa ta'eetiin ganama hirribaa ka'e. Harka kiyyaaniin ganama hirribaa ka'e. Qilleensa gaarii fudhachuuniin har'aan tana guyyaa kiyya ganama hirribaa ka'e. Ija gaariidhaaniin ganama hirribaa ka'e. Waan hedduu waan gaarii dhagahuudhaaniin ganama hirribaa ka'e. Nagayaan gurraan dhagahuudhaan hirribaa ka'e. Wanni ati rabbii kan keetti galateeffattu waan xiqqoorraa haga waan guddootti waa kumaatama. Saniifuu xiyyeeffannaa tantee garagalchii galateeffadhu. Waan rabbiin sii kenneef, qilleensa rabbiin bilaashitti sii kenneef, beekumsa rabbiin sii kenneef, sagantaalee adda addaa tan rabbiin
sagantaa isaatiin, pirogiraama isaatiin, karoora isaatiin si milkeesse hedduu itti galateeffannaan Rabbiin irratti si'idha. Maaliif jennaan seera jireenyati waan ta'eef. Warreen ilaalchi isaanii gaariidha, warreen galateeffatan yoo argitan namni tokko yoonii fi waan xiqqoo guddoo irratti galatoomi siin jedhe nama sanii wajjin taa'uu feeta ni hawwita. Maaliif jennaan suni bu'aa dabalataa Rabbiin kenneef ballama isaa seene waan ta'eef waan qabdu irratti, beekumsa qabdu irratti, humna qabdu irratti, dandeettii qabdu irratti, beekumsa qabdu irratti, nama qabdu irratti, waan qabdu irratti, qabeenya qabdu irratti Rabbiin siif hidha. Yoo ati nama hogguu hundaa'uu galateeffannaa irratti xiyyeeffatte. Saniifuu ganama kan kee gonfi hirriibaa kaadha. Yaa Rabbii kiyya kan namoonni hedduun irraan tana deeman jiru tanarraa guyyaa tokko jireenya naa dabalteef galanni kan kee guddaadha. Yaa Rabbii kiyya nagayaan waan hirriibaa na kaafteef, fayyaan waan hirriibaa na kaafteef namoota hedduutu ganama kana hospitaala ciise. Yaa Rabbii kiyya galanni kan kee guddaa. Yaa Rabbii kiyya harka naa kenniteef galanni kan kee guddaa. Yaa Rabbii kiyya ija naa kenniteef galanni kan kee guddaa. Yaa Rabbii kiyya gammachuu naa kenniteef galanni kan kee guddaa. Obboleeyyan kiyya gammachuu teessanii fi galata keessan alaan eegina. Galateeffannaan isiniif dabalti. Galateeffannaan gammachuu isinii dabalti. Galateeffannaan qabeenya irratti isinii dabalti. Galateeffannaan hiriyaa irratti isinii dabalti. Galateeffannaan fayyaa irratti isiniif dabalti. Saniifuu mee har'aan tana isin waan Rabbii keessan galateeffattaniif meeqa qabdan? Komentii jalatti galateeffachuudhaaf sababa kana waan Rabbiin naa oole waa hedduu qabdan isin bira beekumsa hedduutu jira, muuxannoo hedduutu jira. Saniifuu mee komentii irratti waan Rabbiin kan kee sii tahee ati Rabbii kan kee ittiin galateeffattu seenaa takkanuu himi komentii irratti namoonni biraatis akka irraa baratuu fi saniifuu warra arrabni isaanii eeguma hundaa'uu galateeffatu. Rabbi isaaniittis tahee nama isaanii wajjin jiraatu hawaasa isaanii keessatti warreen karaa adda addaatiin beekumsa adda addaatii fi muuxannoo adda addaatii fi imala kan keetii irratti dabalata sii tahan, fayyaa sii ida'an, beekumsa sii ida'aniif, ifa sii ida'aniif atis galateeffadhu. Komentii irratti isin eegaa jiraadhaa sagantaa itti aanuun haga wal agarruutti naa jiraadhaa. Horaa bulaa deebana.